Simannaan daayisfooraadhaaf godhamaa jiru bareedaadha. Simannaa godhuun bareedaadha. Simannaa qofa godhuun sagaleedhaan afaaniin hedduu bareedaadha. Ammoo garuu hojiidhaan xiqqoo bakka san hin ga'uu waan jiruun qaba. Hogguu nama afeeran laaftuudha. Ammoo hogguu afeerraa tanaaf dhuftee ati akka fedhii teetii dhabdees xiqqoo ni ulfaata. Daayisfooraan qabsaa'aadha. Daayisfooraan jijjiirama biyya tanaatiif, guddina biyya tanaatiif, guddina biyya isaatiif, jijjiirama biyya isaatiif bu'uura qabsoo Oromoodhaati, qabsoo bilisummaa Oromoodhaati. Qabsoon addunyaa tanarratti yogguu geggeeffamtu diinagdee fi ololaa fi ibiddaan geggeeffamti. San keessaa harka sagalee guddaa qabu daayisfooraadha. Maaliif daayisfooraan diinagdeen qabsoo bira dhaabbata, ololaan qabsoo bira dhaabbatee biyya tana diigee jijjiirama kana fite. Sirna hadhaa gabrummaa nama dhandhamsiisaa ture san daayisfooraan ni diigee yoon jee ittiin xiqqaatu parsantaa harka caalaa. Gaa akki inni qabsoo itti godhaa turee fi akki yaaminni isaa adda adda. Maali yoo jettee na gaafatte daayisfooraan galata isaan malu hin arganne. Galata barbaadaa miti kan qabsoo godhe hawaasa isaatiif qabsoo godhe uumaa miti. Ammoo garuu eega yaamichi godhameef kalee karaan irraa biitii irraa baatan sun hawaasni isin biraa baqattan sun hawaasni isin biraa deemtanii akka jijjiiramu barbaadan sun arra bakka tanarra jira maal gootaniif jedhanii mariidhaaf osoo nama yaamin namni kun akkanumatti daayisfooraan dhufee biyya tanaa jijjiiruu jedhee haasoo tokkoon malee yogguu dhufee namoonni tokko tokko waan godheen qeeqama. Maali yoo jettee na gaafatte ani amma eegaan biyya tanatti deebi'ee mootummaan gabroonfataan wayyaaneedhaa diigamee osoo inni yeroo haga tokkon turiniin deebi'e ganna shanii amma eegaan biyya tana jiru. Garuu wanni arkine waan hedduudha biyya tana jijjiiruudhaaf namoota biyya tana jijjiiru naannoo jiru irratti warreen kaampaaniilee gurguddoo qaban wajjin wal dubbifnee biyya akkanaa qabna biyya badhaatu biyya bishaan qabdu biyya magariitu biyya hin tuqamin qabna biyya teenya tana keessatti waan gumaachaa jennee gaafii gaafanneen biyya tana finnee yogguu nuti biyya tana finnu marraa tokkorra marraa lama haga sadarkaa biiroo pirezidaantiitti deemne deebii gaafa dhabne qabna. Kuni maaligaa mee arrarra boruu wayyoitii jechaatuma obsaa deemne malee haga ammaan dura dabre daayisfooraadhaaf onni ta'e hin jiru. Fakkeenyaaf amma namoonni ala jiru namoonni biyya galan kun tarii keessaa kan gartee akka nama beekuu fi waa nama dumucuu danda'u waan gaarii harkatee ta'a. Namni ala jiru kun yogguu laalu kanuma biyya tana keessatti eega galle amata shan jirtanii lafa fudhattanii waan adda addaa fudhattanii fooqii qabdanii jireenya keessan jijjiirame jiru hedduudha. Waan ajaa'iba sitti hawaasa kiyyaaf ammallee wanni inni ani fudhan mootummaa tanarraa taakku takka lafa fudhadheen beeku. Maaliif maanaan kennine jechuudha miti. Nama kiyyaafuu yoo kennite hawaasni kiyya yoo rakkoo san keessaa ba'e ani naaf gammachuudha. Ammoo garuu biyya tana guddisuudhaaf investoroonni biyya alaa jiru. Horii warri qabu akka daayisfooraadhaatitti uummanni keenya kan ala jiru qabeenya isaa sun biyya tana fidee taa'uunii osoo hin ta'in nyaatee asitti haga tokko nyaatee hoteelaan galee biyya sanitti deebi'u osoo hin ta'in haalli mijaawee dhufee akka dhufetti wahitti seenu hin jiru. Haalli sun yoo mijaaweef namoota hedduudhaatiitu mana barnootaa mana haakimaa ammallee rakkuma san keessatti haga danda'anitti naannootti dhalatanillee taatu waa gumaachaa jiran takka waan ajaa'iba sitti ta'u haalli jireenya biyya teenya amma akkuma sadarkaa addunyaatittu wanni hundi jijjiiramtee waan jirtuuf haalli jireenya biyya tanaa qaalawaadha. Haala jireenya biyya tanaa qaalawaa kana namni biyya tana keessa jiru hawaasni keenya kun namni nama alaan qabne hin jiru. Haa xiqqaattu wama namni sun darbuuf biyya tanatti biyya ifiitiirra wanni caalaa hin jirtu. Haadha teenya as jira abbootii teenya as jira obboleeyyan keenya as jira. Warri ala jiru wanni biyya tanatti darbu biyya tanarraa hawaasuma kana guyyaa tokko beela baasuullee galata akka daayisfooraatti. Kana silaa hubatanii daayisfooraa kana akka inni kunuunu akka inni gartee wagguu dhufe waa malee teenyee wahin galee gammadee daayisfooraan nama yaamuun barbaachisu bar mootummaan itti qophooyitee daayisfooraadhaaf siree aftee akka yaamtuu miti ka barbaannu lafa minxaafa diimaa afteetii miti. Daayisfooraaleen biyya tana keessa galan warreen uummanni Oromoodhaa kan alaa dhufanii qabeenya isaaniitiin biyya tana keessa dhufan yoo jiruun haalli mijaa'eef kachi jiru san yogguu gaddeebi'eetti himaa ifiif dhufa ture. Kun egaa haalli osoo mijaawee gaariidha waan jiruun qabaa. Kanaaf gaammamee ni jijjiirraa haalli duratti isaan hafaa jira jedhanii ammaas numa laallaa killeen lakka bultuun miila baafti jedhanii. Gaariidha akka artistii tokkotti yoon inni yaade biyya tana gizee biyya tana keessaa deemnu reebamne biyya tana keessaa deemne jaalanneetii miti kan deemne. Ani yoon seenaa tiyya sitti hime ani bara 83 akka faranjiidhaatitti jabuutiin jira anaa daa'imaa. Gaafa san siyaasa illeedhaaf ga'ee mootummaan na barbaadu baattu faamilii tiyya abbaa kiyyaatu mana hidhaa ture. Naannoo keenya sunitti qabsoon oowwitu turte Oromoo hun jedhanii
sargoo gabbi jetteeti dargiin nama hidhaanidha nama tumaa turte gaafa saniin biyya tanaa ba'ee gasan boodallee biyya tanatti hin deebi'ee siniin bahaa siniin deebi'ee asii rakkoon adda addaa dhufaa turte ammoo jaalanneeti miti ka biyyarraa deemu namni abbummaan fedhee jaalatee biyyarraan deemu bar namni biyya namaa dhaqee yoo xiqqoo dalagate biyya tana yaadaa bar dhufeeti bar osoo gammachuullee taate asitti gammadee deebi'uu fedha malee biyya san keessa taa'eetii miti kan gammachuu barbaadu biiti namaa biyya namaati allaattiin hanguma feetee yoo barartee duuti sii lafaa jedhan lafti lafa jechuun haadha jechuudha biyya jechuun haadha jechuudha namni biyya ni fedha akka artistootaatitti deebiin tajaajilli barbaachisaan isinii godhamee jette artistiin tokkolleen akka tajaajilli godhamuufi miti ka barbaadu ammoo akkuma hawaasa tokkootti nuti hawaasa keenyarraa gooloo irra turtisan dukkana irra turtisan gabrummaa irra turtisan kaasuudhaafi waan dandeenyu goone malee horii jechaa miti osoo horii taate sooramuu danda'e ture namni sirbuu waan adda addaa qopheessee horii qabata ture warreen sirban hundi akka oromoodhaatitti haga har'aatitti warri sirbaa jiru hundinuu hawaasa isaatiin ergaa dhaqqabuufi malee kan qabsoo godhaa jiran warra barbaaduudhaaf miti tarii artistii biyya tanaa keessa artistii oromootaatiitu miskiina uumaan qabne yoo silaa dubbee isaa qoratanii namni waan takka hin qabne waan nyaatu osoo hin qabne sirbaa ture namni ani namni na guddisee Abdii Qopheedha Abdii Maammad yeroo dheertuu waliin turre Dirreedawaa keessa Abdii nama afaan Oromoo kana harkisee lafarraa kaasee bakka amma inni jiru tanaan ga'e hagammaatitti hin harkine Oromoon fuula duree harkatte malee hagammaan namni Abdii bakka bu'u hin jiru afaan irratti Abdii Qophee Abbitoo Kabbadaa qabii Xilaawun Gasasaa qabii warreen biyya tana keessa afaan biraa sirbanuu achi dhufan ture Kennedy Mangashaa hundaaf sirbaa afaan Oromoo san jijjiirina akka tabiyyanii katabaa turan Abdii nama artistoota Oromoodhaa kana Ali Birraarraa eegalee Ali Shabboo warreen kana hunda gurguddisee bakka tanaan gahee jechuu dandeessa afaan keessatti afaan guddisuu irratti ani sirboota hedduu barreessee naa kennee sirboota isaa hedduun sirba ture waa'ee barnoota irratti sirba amata 30 dura sirbeen qabaan waa'ee guddinaa irratti waa'ee jijjiiramaa irratti namni maal akka godhuu qabu waa'ee bilisummaa irratti sirbootan hedduudha naa gumaachaa ture haa ta'u immoo garuu akka artistootaatitti warreen sunuu galatan arkanne namni seenaa dalagee galata argachuu qaba ani amma yeroo gabaabduu sirba tokko gadi lakkisaa warra seenaa hojjetee dabarse kalee arra galataa isaanii malee kajuu namni kalee isa seenaa hojjetee galata barbaada galata yoo godhaniif dhaloonni dhufullee gammadee waan san godha amma hawaanuu godhamu osoo hin ta'in hawaasuma kanaafuu waa godhamuun gaariidha amma artistoota akka Elemoo Faatiitu manuma kiraa keessa galanii ani maal jettaati